عليكم ورحمة الله وبركاته جلدي تربنا قاني دني قراتينا كم تبني خيسن بريد هذا هو قطب ترى دراج جلدي جلا أقفي دني جيب لفتين جينا صوت النات بدأ أيه لأنه في فيجا خفو وعلى متى هو خفني نرايا فولني ومن صارفت آخر جيسني أجيك أبي هاخمني للمي شروبي اتقنك بودا غافة دلوم اللي بكو فيسن أسنا شكوما جول بكتنا شكوما أكنا جولتي يا أرانتنا تون سغانتا ترباني تسني يا تو سغانتا غاليتي هيو تقا نوغا غدوتي هيو غداتا هيو تقان جولتي قشو ججبدو تقرأنا سر قرات تقراتي جزيوم ده تكفابات لالتني أك جولة سني أك تاتني فين جولة تنسني فيدا جولة تنا لالتاتي جبادا نمني غافتي قادا هيو تقاتل غافة قدتي هيو قداتا يوني في أكما غافة اسم بيتن جباتي قرأي سنتي جباتي قرأي يو جباتي دلقي هيو قداتا هذا اسنين جابو در الرقا خيسومان تنيا تأران تنا شيخ تكون اسمي في دي أوفا شيخ توجي قرأوا التجيلة الله أكبر توجي السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله كم؟ أجا أكن نفوت فيالا جرتا الحمد لله فيا مكان خيني سنجانو كنت كيمي في مدى بيفتو دخلنا سلام تاجين السلام عليكم ورحمة الله السلام وبركاته عليكم ورحمة الله وبركاته مكان كي توجيه بشكل محمد جامع وكي دلوتا هوتيس بدينا بالي بها مغالا تنديرتن دلتي gosh ho jama boy tujin me guta ka tuji qur'an mu dage sifta qur'an barida san daw ku do guta karamu buzi me ha dage ni qur'an ni ha gudro gurbo أعوذ بالله من الشيطان ko guta ka koy wayni ma fi koy ko qur'an ni karamu islam ni kamita qat jela kret akala nama shimbirro mata gubate isu shimbirro ngi mata gubate isu la kesini khane fi kastani mi kastana ni qur'an karo ha tuji di ofite بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين حسبك ما شاء الله تجي قرآن في تكمي وجرتها قرأ جرتها قرآن قرآن إيسان جيسي موسى قرآن جلالتي بفتمو حفظت صدق منو إيه في تأجر ثمت إيه يوم فت أما بعد تكملها حافظ ايش تما إيه كتابه وانقم تقرأت تجي كتابة إيه قلنتره حفظي لفت حفظي رتورتي إيه أما يا سدي وابني قاعد ما هاري قرآن وباتي باتي تكدرون في تأتي إيه بعد تكدر ما شاء الله بك سياقي تجي بك ربي سياقو الإسلام المدي ربي سياقو أكا أو بفتي أما أنت رجل ما نفر سيتخلت يوكلت تبابا بفتي نما بيتي أكتو تات ها أكاسيمي إيه إيه سيتي بيتي تنجي لوني إيه بالي بالي راخاتي أما بك جرتان دي بيتامي إيه سيجرتامي بريرة sabian dirredawa ganda sabian jir achirra mati qabda asirra سيرجر firajira إيه fira jolle si qarasi Sheikhuma. أنس فايلس فيها she mikael mal sita أديرة mikael dira khadi aha warra sheikhati bo atida ganda sheikhati abban khati achirra khitaba jesi erge quran nagare je دابا دراسة لن تجرب أبوه أمران نجي سنين تبدأ إن كان كان أباك يبوه
galgala angin Hmm. ibu isa arge duraan dhufan Hmm. ibu inni gabbayee xiqqoo achi deeme duraan rafa Hmm. gaaf tokko na qabee nageessee ishee inni na tume achittis qara'uu dadhabee gana asitti mucaan na waan baratu jee Hmm. kanaaf obboleessa kiyya kanarra guddaa tokko Hmm. as jarbaa kana ni fidee Hmm. asitti Baay'ee kaasee jarbaa isin fide. eh, Bara abbaa akkanaatiin malee namni jabaan ta'u bara. Haya. achi booda as ni fidee Hmm. nuti masjida osoo jiruu dhofatee nu biraa kutee Hmm. Isin dhiisee akkanuma immoo sheekan nu dhaamee fute. hoggaa isin fuudhu tiradhaan isin fida jee isin hime. Haya tuujee tiyyi. Gana achi booddee Bakka deemtan isinitti himne akkanuma fuudhee isin hin bee. bakka itti waa qaraatanii isin keessaa nuun jee. Haya. Nutis waa bara Hoggaa manaa baatan ummaan ta'e qoo qabdi. ni beektee. Ummaan ta'e rifanne duuba. Ijoollee tiyya irraa fuudheette. Akka nuti waa barannuuf feetiimi. Ummaan ta'e akka barattuuf feeteeti. Deemtee mucaan aanaa qabu murtee jirtu ummaan ta'e. Murtee jirti. Haya. Abbaan biyya isaa baratanii jettee muree jira. Haya. Ganaa nu fidee Hmm. subii masgida salaannetti Hmm. inni isheen amma nu qaraasisu kun Hmm. nuyi akkanatti Eenyu kan isin qaraa'isu amma? Shee Ahmad Jamal Yaammed Jamal ganda keessa deeni? fira keenya. Fira? Eh. Hayyee. Kana abbaan kiyya kun asin nu dhiiseeti ana buusan nin booye. Hmm. Achi booda Deemuu isaa gisee akkam siiman? eega faxara nyaannee dhufne Hmm. natti himan. Hmm. Quraana qaraanee eega galle natti himanii annin booye. Hmm. Eega booye booddee Hmm. quraana haliifaa kana baatii lamatti hin fixe. Baatii meeqa dura amma amata meeqa dura? Amma kun amata lama dura. Haya. Baatii lamatti Gaafa san waa takka hin qaraaneeti? gandatti takka aliif jeemee. Haya. Baatii lamatti quraana haliifaa irra jalaa ol fidadus baatii lamatti hin fixe. Haya. Quraana guddaa baatii shanitti hin fixe. Haya. Baatii torba hanga kaan irra deebiis baatii lamatti hin fixe. Hmm. Kana achi booda markaza Hamzaa kana akkuma dhufne koronaan ta'e markaza Hamzaa kana nu kan dhaqanii Hmm. numaa xiqqoo qaree ogguu nu xiqqoo baraane. Hmm. Koronaan ni dhufe bakka galaan nuun jedhanii Hmm. nuti inni isheen keenya kunis markaza isaan itti qaraan kanaan galaa jedhanii Hmm. ni galle. Achi Baaletti? Baaletti anniin gale obboleessi kiyya kun ammoo asuma jarbaa jira an galle anniin gale. Galeetiin ugguu dhufe quraanni wayin takkaa qaree gana gaaf dura eegalu sumuna takkaan hin eegalu. Hmm. Osoo ugguun juusa kudhan gahe Eessatti? akkasumas obboleessa wanta mucaa maatii kiyyaa kanarratti Galtee deebitee duuba amma? galeetiin deebi'e. Haa. Galtee abbaa keetti si deebisee ammas? Inni deebisee Ati galtee taphachuu feete silaa? Akkasii? Haya. galeetiin na deebise ammas quraanatti ni deebi'e. Hmm. Isheen kiyya kunis faxinummaa gaafa anas jiruu sana garraan hibzii ni danda'a bakka mucaan kun ni danda'a waa baratu jee na eegalchiise. Haya. Ifumaa bifirra na eegalchiise. Juusa kudhan ogguun hin dhaye Hmm. irra gaddeebii suuna lamaan hin gaffite ammas achi booddee juusa kudhanis Hangam akkasuma takka waliin geesse guututti hibzii? amata tokko Amma tokkotti hibzii guutuuf fixxe? guutuu waliin gahe. Hop. Bakkan si haa ga'u. Aamin. Haadha abbaa kee duuba hangam takka dheetaa laaltamma? Ammaan tana quraana meeffatti haadha abbaan kee quraana makee teema? Quraana Keessi seeni ammaan tana. Amma akka odoo ganda si galchan yamma dhiiftee taphatta akkasitti. Naamusaan teessee qaraataa mi? Ni mi awwee quraanni gisee qaraan? Ogaa akkatti haffazan kana fa'a. Akkasii mi? waan itti fayyadamee bilaash barsiisuu qabaa bakkaan gahuu qaba. Masha Allah. Haya. Tujii kiyya warra qaraatii yoo barnoota kaan akkam goote? Barnoota quraanaa fi isa sooluma bira loo. Odoo addaan hin dhaabin amma tokko fixee ibseen. Odoo barnoota kaan hin dhaabin jala. Danda'a. Walumaan ooftee. Kutaa meeqa barbaadda amma? Shan. Kutaa shanii. Kutaa afuritti meeqa fa baate? Afuraffaan. Afuraffa baate? Masha Allah. Ha quraana sun maaf faltu? Ati amma karoorri kee xiqqoo dhooftee wayii hara dhaabdee hayyuu xiqqaa gaafa xiqqaadhaa ka gaafa guddaadhaa laafaa. Hangaafaan xiqqaa quraana akkaan itti qara'uudha nama hedduu akkas jaabeete akkas ta'uu ni feeta. Akkas ta'uufillee karoora hin qabdu mi? Rabbi akkas hin godhin. Namni gaafa xiqqaa jabaadhaa namni faxinni ilaalu waa hunda faxina hoggaanii fi waan nama iyyaalomsu harkees dafeetu itti seena. Gamanaas dafeetu itti seena. Yoo jalaa diide malee lubbuun eessa nama geessite hallayyaa nama dararti. Jalaa diddeetuma xiqqeeshuma ibsitee oduu ittuu yeroo gabaabduu keessatti hayyuu xiqqarraa hara hayyuu guddaadhaa tarkaanfatte. Akkasii mi? Kutaa shan geessee amma eessa baratte? Bilaal.
Ganda gara galta. Eh, Mana karya gari abdan sa. ini kabe. Warren yuti gari karya kati. Orang yang durah. Warren Syekh Abdurrahman. Ini Syekh Hajj. Eh, Masyaallah. Me kharurre fuldura maal ta'uu feetame. kabakkaan nama guruf rumah, anammoo akka tuttursaa keessan daran ta'uu Akka Dr. Zakir araatii lachuu waliin oofaadha. isa daran osoo hanga isaatti dhaabbachuun ta'in. Sanii ol kutuu feeta. Karoora masmara gaa inni irra deeme san sirri qabattee masmara jabeenya masmara laffaatii haara baafannaa hin qabne akkasitti tattaafatteeti akka nama jabaadhaa taata. Hayyee amma kitaaba eegaltee kitaaba kana saddanii hin dhaabin. Barnoota eegaltee barnoota adda hin dhaabin. Quraanni kun jabeeffachuu fedha. Quraanaa san akka eegaltee kanatti addaan hin qotiniin siin jaa. Kaasee. Walii galleemi? Mee kutaa kan dhumarratti as garagaliiti daa'immanii ijoollee ganda keessa ooltu. Ijoollee warri isaanii gadhiiseetuma warraanis ijoollee teessan gadi dhiisinaa dhaamsa jiru nu dabarsiif jii. Ijoollee qabaa naamusaan guddifadhaadhaa akka abbaa kiyyaa kana yoo tattaafattan malee ji'in ji. Ijoolleenis naamusa godhaa qaraadhaa ata jettu na dabarsime. Haadhaa fi abbaa ilmaaniitiin dhaamsa hin qabuuf ilmaan keessan osoo bilaashitti haramarra taa'anii galgala galanii nyaachiftanii tuma gursitanii gadeechuun ta'in Baay'ee. akka waa barsiiftan nyaachii fiyya kanuma ammas bilaashumatti quraana sira taate haadhaa fi abbaan sirriitti jabeessa. Maashaallah. Ijoolleen maal ta'u? Ijoolleenis akkuma kiyya kana daran xiqqeennaa yoo itti taphataafata waa hunda bakkaan numa gahan. Maashaallah. Tujii kiyya na gammachiifte rabbi isaa gammachiisu. Quraana qaroo keetiin sirraa gammade yaa. Hifzii jechuun dubbii laaftuu miti. Namni meeqaa eegalee karaa mure. Ati bakkaan geessee jirtaa beema? Bakkaan ga'uun asii miti. Bilcheessan malee irra deebii quraanni hanga amata 30 nama keessa taa'u namarraa achi deema jenna namaa gadi hin taa'u jenna. Irraa gadi hin taa'inati. Hayyee? Sa'aatee ati silaa taphan guddattuumi sa'aa itti qaraatu sa'aa itti qo'attu irraa nuu kuttee daa'imni tuujiin har'aan tana sagantaa hayyuu xiqqaayetu tana irratti nu hirmaachuu keetiif galatoomii ulfaadhu bakkaan rabbi si haa gahu bakkaan rabbi si haa gahu ilma biyyaa ilma diin rabbi si haa godhu Dr. Zakir akkaateettee sanii oli rabbi si haa godhu siin ja'a. Ijoollee tiyya sagantaan teenya tan hayyuu xiqqaadhaa dhiyaatu tana fakkaatti. Assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu.